Keessummaan keenya har'aa Caayaa Hogbarruu simboo gaazexeessummaati. Bitootessa 2 bara 1945 magaalaa Naqqamteetti dhalate. Barnoota isaa Naqqamteetti eegalee leenjii barsiisummaa Asmaraatti xumuruun hojii barsiisummaan imala jireenya isaa eegale. Saniin booda gaazexeessummaan ganna 30 oliif taliguun tajaajila oduu Itoophiyaa fi akkasumattis televezyiinii Itoophiyaa keessatti sadarkaalee adda addaatti hojjetee qopheessaa sagantaa irraa hanga hoggansaatti taligee jira. Kitaabilee asoosama danuu akkaan jaallatamanii fi dhama qaban dubbistootaaf gumaachee jira. Hundeessitoota waldaa barreessitoota Oromoo keessaa tokko ta'uunis guddina Hogbarruu Oromoo keessatti shoora olaanaa gumaacheera. Hojiiwwan gaazexeessummaa fi Hogbarruu akkasumattis tajaajila inni biyya kana keessatti yeroo garagaraatti taasiseef bara 2013 mootummaa Itoophiyaa irraa badhaasa kabajaa argateera. Waggoota 40 oliif gaa'ela milkii fi kabajamaa keessaa jiraachaa kan jiru hayyuun kun abbaa ijoollee dhiiraa 4 fi akaakayyuu ijoollee 3ti. Kitaabilee isaa haalaan beekaman keessaa Hawwii, Yeroon si faadhistuu, Yoomilaata, Seggeeradaa, Alii Barkee fi kanneen biroos diraamaa raadiyoo fi TV dabalatee hedduudha. Barsiisaa, barreessaa fi gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa Mijanaan keessummaa Maayaa Shohaarraati. Tidhaadha.